Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee kan biyya keessaa fi biyya alaa isiniif kan dhiyeessinu ta'a. Hanga xumuraatti yoon waliin turtan kan isin biraan geenyu ta'a. Biyya keessaa kan qabanneen manguddoon ganna 75 daa'ima ganna 7 gudeedee hidhaa cimaa waggaa 14tiin adabamuu kan isin biraan geennuuf biyya ollaa kan taate Keeniyaan yeroo ammaa kana baha Afrikaatti guddina dinagdee Itoophiyaadhaan qabame bara 2025 yookaan bara keenyatti bara 2017 sadarkaa jalqabaa irratti ol bahuun isee ragaan isaa mul'ateera. Odeeffannoowwan waa'ee taarifa biyyoota Ameerikaan irratti tuulaa jirtuuf akkasumas waa'ee waraana Yukureenii fi Raashaas kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti waliin akka turtanii fi qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan yaada keessanis karaa koomentiitiin akka nu biraan geettan asumaan isin affeerra. Manguddoon waggaa 75 daa'ima ganna 7 gudeedee hidhaa cimaa waggaa 14 adabamuun isaa himameera. Taateen kun godina Baalee aanaa Goorootti kan raawwate yommuu ta'u, manguddoon ganna 75 kun kan gocha gurraafuu hin tolle raawwate obbo Tashoomaa Gammachuu Badhaadhaa jedhama. Vaayirasii HIV/AIDS dhiiga isaa keessatti akka argamus ni himama. Guyyaan isaa sadaasa 9 bara 2017 waaree booda tilmaamaan naannoo sa'aatii 10ti jedhama. Daa'imti kun ganna 7 yoo taatu araddaa san yeroo taphattu suuqii isaa keessaa taa'ee ilaalaa ture jedhamu warri dubbatan. Himatamaan kun daa'ima taphattu kana ofitti waamee kootuu seenii afuuffaan sii bitaa jechuudhaan iddoo itti gurguratu yookaan suuqii keessa galchuudhaan daa'ima kanarratti yakka gudeeddii akka raawwates dubbatanii jiru. Daa'imattiin yeroo gara manaatti galtuu harmee isheetti yoo himteef harmeen isii eeruu poolisiidhaaf kennite. Poolisiin aanaa Gooroo eeruu maatii miidhamtuu irraa erga qaqqabee booda himatamaa kana to'annoo seeraa jala oolchuudhaan booda waajjira abbaa alangaa aanaa Gooroo waliin ta'uudhaan qorannoo erga taasiseen booda galmee qorannoo isaa qindeessuudhaan waajjira abbaa alangaa godina Baaleetiif ol ergame. Abbaan alangaa godinichaas himataa tokkoffam manguddoon kun seera yakkaa bara 1996 bahee keewwata 627 muraa tokko irra darbuudhaan itti yaadee daa'ima umrii 13 gadi akka yakka dirqiin gudeeduu irratti raawwachuun himateera. Himata lammaffaa isarratti bane ammoo seera yakkaa bara 1996 keewwata 514 muraa 2 akkasumas irratti argamu bira darbeem HIV/AIDS kan qabu qorsa fudhachaa akka jiruuf dhibeen kun walqunnamtii saalaatiin akka daddarbu osoo beekuun miidhamtuu tana irratti gocha saalqunnamtii raawwachuudhaan yakka dhukkuba du'aa hordofsiisu nama birootti dabarsuu himateera. Manni murtii ol aanaan godina Baalee dhimmicha irratti ragaa namaa fi ragaa mana yaaliitiin akka qindeeffateen erga qulqulleeffatee booda himataa kanaaf fakkaattota isaa ni barsiisa kan jedhe adabbii hidhaa cimaa waggaa 14 irratti murteesse jedha odeeffannoon nu argan. Daa'imti yakki irratti raawwatame kunis yeroo rakkoon irratti raawwatameen booda dhibee kana kan irraa ittisu yeroo jedhamuu fi qoricha ji'a 3 fudhachuun booda dhibee kanaan qabamuun ishee garuu akka hin oolle gabaasni eereetiin jira. Gabaasa kana kan gabaase Addis Miidiyaa Neetwork. Oduu biraatiin Masrii fi Jibuutiin bulchiinsa galaana diimaa itti gaafatamummaa tokkicha biyyoota ollaa ta'uu irratti walii galan. Masrii fi Jibuutiin bulchiinsaa fi nageenya galaana diimaa fi galoo galaana Edan itti gaafatamummaa tokkicha biyyoota qaamota bishaanii kanaan daangessan ta'uu irratti waliigaluu isaanii pirezidaantii Masrii Abdul Fattah Al-Siisii beeksisaniiru. Guyyaa kaleessaa roobii eebla 15 bara 2017 pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii daawwannaa ofii isaanii guyyaa tokkoof gara Jibuutii kan imalan yommuu ta'u pirezidaantii biyyattii Ismaa'eel Omar Goyallaa wajjinis mari'ataniiru. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel hooggantoonni lamaan dhimmoota naannoo irratti mari'ataniiru kan jedhaniif haasaa kana keessatti dhimmi Somaaliyaa fi Suudanis ka'eeraa jedhama. Biyyoonni pirezidaantiin Jibuutii waa'ee galaana diimaa fi galoo galaanaa Edan kan wal qunnamsiisu Baab El Mandab Street irratti mari'achuu isaanis ifa godhaniiru. Galoon galaanaa kun naannoo Tarsiimoo kan Jibuutii, Eertiriyaa fi Yaman keessatti argamudha. Pirezidaantonni lamaan kun haala nageenyaa galoo galaanaa kana irratti mari'ataniiru jedhama. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel akkasumas koriidarii daldalaa idil addunyaa murteessaa ta'e galaana diimaa irratti daldala galaanaa bilisaa dandeessisuu fi tumsa cimsuu fi galaana keessatti tasgabbii mirkaneessuudhaaf waliigaluu isaanii ifa godhaniiru. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii gama isaaniitiin haasaa yeroo taasisan
jedhanitti haala yeroo amma gaanfa Afrikaa fi naannoo galaana diimaa ilaalchisee pirezidaantii Jibuutii waliin bal'inaan mari'anneerra jechuun dubbateera. Biyyoonni lamaan galaana diimaa keessatti qormaataa waloo irratti mari'achuu isaanii kan beeksisanii fi pirezidaantii Alsiisiin haasaa isaanii keessatti qabxiilee waliigaltee pirezidaantii Jibuutii irra gahan kanneen daandiiwwan daldalaa idil-addunyaa murteessoo tahan irratti balaa nageenyaa fi bilisummaa sochii kamiifuu mormii kenna shakkii hin qabne irra deddeebi'uudhaan ni mirkaneessina jedhanii dubbataniiru. Itti dabaluunis pirezidaantichi barbaachisummaa qajeeltowwanii fi bu'uuraalee nageenyaa naannoo eeguu irratti waliigaltee irra gahuu isaanii dubbataniiru. Alsiisiin dhimmi biraa pirezidaantii Jibuutii irraa waliin kan walii galan bulchiinsa galaana diimaa fi galoo galaana Edanis ni ilaallataa jedhaniiru. Hooggantoonni lamaan kun bulchiinsii fi nageenyi galaana diimaa fi galoo galaanaa Aden koriidarii daldala galaanaa idil-addunyaa murteessaa tahe irratti itti gaafatamummaa biyyoota ollaa qofa akka tahe waliigaltee irra gahuu isaanii dubbataniiru. Masriin dhimma bulchiinsa galaana diimaa itti gaafatamummaa tokkicha biyyoota qaama bishaanii kanaan daangeffaman jechuudhaan yeroo kaaftu kun isa jalqabaa miti. Ejjennoo kana Masriin kan dhageessifte yoo ta'u muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Itoophiyaan dhimma lubbuun jiraachuu jedhanii galaana diimaa kan argattu irra deddeebiidhaan waamicha dhiheessanii fi biyyattii nageenya isii galaana diimaa keessatti qabduuf barbaachisummaa qabaachuu hordofsiisanii dubbatanii turan. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaan xumuruudhaaf jirtu irratti waggootaaf mormii dhageessisaa kan turte Masriin biyyoota naannichaa waliin ta'uudhaan Itoophiyaan galaana diimaatti akka hin fayyadamne kan taasisaa jirtudha. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Itoophiyaan galaana diimaa irratti buufata doonii qabaachuu akka barbaaddu yeroo beeksisan galaana diimaa fi Abbayyaan qabeenya uumamaa Itoophiyaan qabdudha jechuunis dubbataniiru. Ejjennoon Masrii kun muddee keessa ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmad Muallim Faqii daawwannaa Masritti godhaniinis kaheera. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badr Abdallaati haasaa taasisaniin galoo galaana diimaa biyyoota ollaa qofti itti fayyadamuu akka qabuuf qaamni biraa kamiyyuu galaana diimaa seensa akka hin seenne dubbatee ture. Sadaasa darbe ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Osmaan Saaleh gara Masrii imaluudhaan pirezidaantii Alsiisii waliin wal arganii achitti bulchiinsaa fi nageenyi galaana diimaa itti gaafatamummaa tokkicha biyyoota ollaa ta'uu irratti walii galanii deebi'an. Itoophiyaan fedhii buufata galaanaa argachuudhaaf qabdu guutuudhaaf muddee bara 2016 Somaalilaandii kan Soomaaliyaan naannoo ofiitti ilaaltu waliin waliigaltee mallatteessanii waliigaltee irra gahamus waliigaltichi osoo hojii irra hin oolin hafee haqamee jira. Waliigalteen Somaalilaandii waliin taasifame Itoophiyaan buufata humna galaanaa fi buufata doonii akka argattu kiiloomeetira 50 kan mallatteessanidha. Sana booda Itoophiyaan gaggeessummaa Tarkii jalatti Soomaaliyaa waliin waliigaltee irra geessee buufata doonii kana dhaqqabuudhaaf Moqaadishoo garuu humna galaanaa Itoophiyaaf buufata humna galaanaa akka hin kennine dubbatanii jiru. Dhiheenya kana Jibuutiin lammiileen seeraan ala achi keessa jiraatan akka bahaniifis dhimma kanarratti cimsitee dubbatteetiin jirti. Kun ammoo guyyaa tokko booda pirezidaantii Masrii waliin yeroo mari'atan dubbii biraa akka dhufe. Oduu biraatiin Keeniyaan bara 2025tti Afrikaa bahaatti guddinaan Itoophiyaa dursuun sadarkaa jalqabaa akka argattee dubbatamee jira. Keeniyaan bara 2025tti Itoophiyaa caaltee diinagdee guddittii Afrikaa bahaa tahuu akka dandeessu tilmaama haaraa fandii maallaqaa idil-addunyaa IMF irraa argame mul'iseera. Ragaan haaraan kun guyyaa tokko dursee baasee akka agarsiisutti oomishni waliigalaa biyya keessaa Keeniyaa bara 2025tti doolaara Ameerikaa biiliyoona 100 fi 32 kan gahu yoo ta'u kan Itoophiyaa ammoo doolaara biiliyoona 117 qofa waan ta'eef kanaaf ramaddii sadarkaadhaan Keeniyaan Itoophiyaa caalteetti jedhan. Ragaan kun kan raawwatame gatiin birrii Itoophiyaa haalaan gadi bu'uu hordofee akka ta'e himamaa jira. Ji'a sadaasaa bara 2024 keessa mootummaan imaammata sharafa alaa dhaabbata jijjiiree liqii guddaa fandii maallaqaa idil-addunyaa fi baankii addunyaa irraa argachuun maallaqni kun doolaaraan wal qabamee yoo ilaalamu hanga dhibbantaa 55 akka gadi bu'us taasiseera. IMF Itoophiyaan liqaa isii irra deebitee gurmeessuun dura maallaqni isee gabaa akka hoogganamu akka hayyamtu haal duree kaa'ee jira. Faallaa kanaatiin shilingii Keeniyaa fandii addunyaa irratti ga'umsa gaarii agarsiisan keessaa tokko ta'uun galmaa'ee hanga adoolessa bara 2024tti dhibbantaa 21 guddatee jira jechuun dubbatama. Kun kan ta'eef kuufamni sharafa alaa baankii jiddugaleessaa Keeniyaa waggoota 4 ol aanaa waan ta'eef qarqara maallaqaa IMF irraa argameef
bittaa doolaara Ameerikaatis jedhameera. Ragaan IMF akka agarsiisutti Keeniyaan Itiyoophiyaan kan caaltu bara 2023tti diinagdee mataa isii kan Itiyoophiyaa caalaa saffisaan guddachuudhaaf osoo hin taane diinagdeen Itiyoophiyaa laafaa waan jiruufis jedhamaa jira. Bara 2011tti IMF kanaan dura bara 2022tti diinagdeen Itiyoophiyaa biyyoota Afrikaa Saharaa gadii keessaa sadarkaa sadaffaa irratti diinagdeen Keeniyaa ammoo Angoolaa dursee sadarkaa sadaffaa akka turee fi tilmaamuudhaan lafa kaa'uun isaa kan yaadatamudha. Chaayinaan sababa qaraxa Doonaald Tiraamp xiyyaarota Booyingii Ameerikaa irraa bituuf ajajje deebiste. Sababa bulchiinsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp oomishaalee Chaayinaa gara Ameerikaatti ergitu irratti qaraxa guddaa kaa'eef biyyoonni lameen waldhibdee daldalaa hamaa keessa seenaniiru. Kanumaan walqabatee Chaayinaan xiyyaarota Booying bitachuudhaaf ajajjee turte gara Ameerikaatti deebisuu kubbaaniyyaan xiyyaara oomishu Booying ibseera. Xiyyaaronni Booying gurguramuudhaaf gara Chaayinaa ergamanii turan lama deebi'uu fi xiyyaarri sadaffaan itti aanee kan deebi'u ta'uu hoogganaan Booying Keelii Oortiibarg dubbateera. Akka hoogganaan Booying kun jedhutti bara kana xiyyaarota 50 Chaayinaatti gurguruudhaaf karoorri qabameera. Amma garuu warri bitan fedhii akka dhaban dubbateera. Ajajaan pirezidaantii Doonaald Tiraamp kan Ameerikaan oomishaalee Chaayinaa irratti qaraxa dhibbantaa 145 kaahan hordofeeti. Kana hordofee Chaayinaan gama isheetiin oomishaalee Ameerikaa irratti gibira dhibbantaa 125 dabalteerti. Pirezidaantii Tiraamp kibxata darbee dhimmuma kana irratti yeroo dubbatu qaraxaan wal qabsiisee Waayit Haawusitti ibsa kennan tarkaanfii haaloo bahuu yookaan haaloo bahumsaa Chaayinaan fudhachuu eegalteen waan yaaddahan fakkaataniiru. Kun ammoo dubbii duraan hammeessan salphisuudhaan haasaa isaan taasisan keessatti mari'achuu irraa hubatameera. Fakkeenyaaf Chaayinaa waliin hariiroo daldalaa fooyyessuudhaaf abdii akka gabaafatan dubbateem torbaanota dura yaaduma akkasiitu osoo hin qaban hafeera. Qaraxni kaa'amee baay'ee akka hir'achuu danda'u garuu zeerootti akka gadi hin deebine dubbate. Haa ta'u malee hoogganaan Booying Chaayinaan sababa qaraxni irra kaa'ameef xiyyaarota ajajjee bituu didde jechuudhaan kisaaraa tarkaanfiin Tiraamp irraan gahe jechuudhaan ibseera. Booying xiyyaarota Ameerikaan gabaa alaatiif dhiyeessitu keessaa dhibbantaa 70 qabaachuun Ameerikaa keessaa xiyyaarota gabaa alaatiif dhiyeessuun dhaabbata gita hin qabne taheera. Xiyyaarotni isaa qaban irraa yookaan kan gabaa irratti akkaan dhihaatan akkaan barbaadaman kan ibse Booying xiyyaarota hojjetaniif yookaan kanneen hojjetamanii xumuramanii Chaayinaatti gurguramuudhaaf turan 41 fi gabaa biraa barbaaduudhaaf qorannoo geggeessaa jiraachuus dubbateera. Hoogganaan kun akka jedhetti Ameerikaa fi Chaayinaa waraana daldalaa keessa seenuu irratti Tiraampii fi aangawoota ol'aanoo isaanii waliin yeroo garagaraatti dubbachuu fi waliigaltee irra gahuuf abdii akka qabanis kaaheera. Ministeerri mallaqaa Ameerikaa Iskoot Beeseet roobii darbee kora dhaabbatti mallaqa idil-addunyaa IMF qopheesse irratti Chaayinaa waliin waliigaltee daldalaa murteessoo ta'an irra akka gahamuu danda'u dubbateera. Hoogganaan Booying akka ibsetti sababa qaraxaan xiyyaaronni isaanii rakkoo kan mudate gama Chaayinaa qofa osoo hin taane Ameerikaan oomishaalee hunda irratti qaraxa dhibbantaa 10 kaahuun gara Jaapaanii fi Xaaliyaan irrattis rakkoo wal fakkaataan isaan irra akka gahe dubbateera. Sababa Booying xiyyaarota balaa mudatan tureen dhiibbaan biyyoota addunyaa isa mudatee turee fi sababa hojjettoonni isaa duula lagannaa hojii geggeessanii turaniif oomisha isaa bara darbee hir'atee tureera. Zelenskiin dirree dhumaatii ummataa bal'isaa jira jechuun Doonaald Tiraamp qeeqe. Halkan edaa Raashaan haleellaa jabaa Yukureen irratti geggeessiteen duram Tiraamp Zelenskiin marii nagahaa buusuu gaafachuu yookaan kanneen gufachiise isuma mataa isaati jechuun dubbateera. Zelenskiin wixinee Ameerikaan dhiheessite akka hin fudhanne kan ibseef kunis bara 2014 Raashaan to'annoo ishee jala kan oolchite Kireemiyaa akka daangaa Raashaatti ilaalamu kan jedhu fudhachuu diduudhaan. Zelenskiin biyyattii isaanii Yukureen Kireemiyaa akka bulchiinsa Raashaatti fudhachuudhaan beekamtii hin kennitu erga jedhanii booda Tiraamp haalli kun adeemsa marii nagahaa akka malee godhuudha jechuun dubbateera. Namni tokkoyyuu Kireemiyaa akka bulchiinsa Raashaatti ilaali kan jedhe hin jiru yoo jedhu garuu immoo Kireemiyaa barbaaddee waggoota 11 darbaniif maaliif hin lolleeree jechuudhaan gaafiidhaan deebiseefii jira. Itti dabaluun ani Raashaa waliin dhimma tokkoyyuu hin qabu garuu yoo xiqqaate lubbuun loltoota Raashaa fi Yukureen sababa tokko malee torbaanitti darbuun 5,000 ol ta'uu isaanii dubbateera. Ibsi Zelenskiin har'a baase homaa kan hin qabnedha yoo jedhuu fi garuu dirree dhumaatii bal'isaa jiram. Kana ammoo namni kamiyyuu hin barbaadu kan jedhan Doonaald Tiraamp nagaha buusuu irratti gahumsi baay'ee gadi dhihaateera jechuun dubbate. Garuu namni kaardii ittiin taphatu harkaa hin qabne dhumarratti
fudhachuu qaba jechuun Tiraamp Zelenskiitti quba qabeera. JD Vance gama isaaniitiin Raashiyaattis tahee Yukureen nagaa buusuuf daangaalee amma qabatanii jiran tokko dhabuun waliigaltee kana kan jalqabsiisan ta'uu malu jedhe. Tiraamp ammoo amma nagaa buusuudhaaf Raashiyaa caalaa Yukureen rakkoo uumaa jiraachuu quba itti qabeera. Zelenskiin yeroo kanatti osoo quba isaanitti qaban Afrikaa kibbaa daawwachuuf deemeera. Pirezidaantiin Yukureen Volodymyr Zelenskiin dubbii isaanitti qabamu dhiisuudhaan pirezidaantii Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa waliin mari'achuuf jiru. Erga bara 2019 aangoo qabatanii as daawwannaa idilee jalqabaa gara Afrikaatti kan taasisan yommuu ta'u, bara 2023 yeroo gabaabaadhaaf Cape Verde daawwatanii turan. Har'a ganama Ramaphosa dabalatee namoota siyaasaa kaan bakka bu'oota siivilii fi barattoota biyya keessaa kanneen biyyoota Afrikaa kaan waliin wal arguun marii geggeesseetiin jira. Nagaa fiduudhaaf dhihaanneerra biyyoonni G20 hundi hojii dippiloomaasii guddatti jiru jechuudhaan karaa X irrattis katabeera. Haa ta'u malee daawwannaa kutaalee Afrikaa kibbaa garagaraatti gochuudhaaf karoorfatan gar tokkoof haquuf akka dirqamanis ibseera. Kunis Raashiyaan halkan edaa haleellaa diroonii jabaa Yukureen irratti geggeessite hordofee akka ta'e dubbatama. Raashiyaan garuu halkan edaa lixa Yukureen haleellaa cimaadhaan waraanaa bulteerti. Kanuma hordofee yeroo Raashiyaan lixa Yukureen haleeltutti Poolaandi xiyyaarota waraanaa bobbaaste. Poolaandi erga Raashiyaan biyya ollaa ishee jirtu Yukureen gara lixaa haleeltee xiyyaarota waraanaa bobbaasuudhaan daangaa qilleensaa akka to'atan gochuun humni waraanaa biyyattii ifa godheera. Sababa haleellaa qilleensarraa fageenya dheeraa Raashiyaan lixa Yukureen keessatti geggeessaa jirtuuf xiyyaaronni waraanaa Poolaandii fi michoota ishee opporeeshinii qilleensarraa gochuu jalqabaniiru jedhuun humni waraanaa Poolaand ibsa X yookaan Tiwiitara irratti katabaniin. Raashiyaan yerootti Ameerikaan biyyoota lameen araarsuudhaaf dhama'aa jirtutti haleellaa jabaa dirooniidhaan Yukureen irratti raawwatteerti. Yukureen ammoo Raashiyaan nagaa buusuu akka hin barbaanne kan agarsiisa yoo jettu, Zelenskiin yeroo daawwannaadhaaf Afrikaa kibbaa deemanitti haleellaan kun irratti yoo raawwatu rifaatuu jabaa keessa seeneetiin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduun keenya kan guyyaa har'aa kan biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanne hanga ammaatti kan dhaggeeffattanidha. Nu waliin waan turtaniif galatooma.